Egaa wantoonni biyya keenya keessatti ta'aa jiran keessaa wantoota baay'ee nama jibbisiisoo fi wantoota fakkisaadha jechuudha. Maaliif taananuu har'a harmeentuun waa balleessiteeti miti. Harmee jechuun haadha dhiiraa, haadha jagna meeqa deessidha jechuudha. Asumaanuu nagaa isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf kabajamtoota jaalatamtoota maatii Maskii Fiqirii anaa dhufu isiniin jechaa har'a gadda laphee namaa cabsuudha. Eenyumti keenyayyuu kan baay'eetti gaddineedha jechuudha. Harmeen rasaasan dhaamtee ajjeefamuun maalidhaaf jechuudha. Harmeen egaa haadha gootati. Haadha nama hundaati jechuudha. Namni haadha ofii jaallatu kamiyyuu haadha namaa hin dararu. Akka dhukaasa dhiisati garagaliituu hin laalu waanuma barbaadame yoo balleessan jechuudha. Balleessa nuti balleessinutti harmeen teenya nu deessee nu da'uu ishiitiin alammoo nuti fedha yeroo keenyan anguma guddachaatii deemnu umuriin keenya 18 ol yoo ta'e ofii keenyaaf of abboofna jechuudha. Wanta fedha keenyaa wanta sammuun keenya nu ajaje kan hojjetuudha qabnu jechuudha. Egaa harmeen tuni dhala ishii erga deessee booddee wanti hin balleessite takkumaayyuu hin jiru. Maaliif jennaanoo isaan guddatanii edda waggaa 18 ta'anii kaan baratee kaan qote bulaa ta'ee kaan immoo waa hedduu keessa darbeeti jechuudha. Kanaafuu maarree harmeen teenya tuni balleessaa maal hojjettete kan duuti lubbuu itti dararaa namni dhibameetii du'a yeroo hammaa kana Oromoon salphina jechuudha. Maaliif jennaan harmiitti rasaasa rukutamtee ajjeefamuun onni namaa cabsa jechuudha. Nuti dhaloonni kun eessatti deessa deematii jirra? Maal hojjetaatii jirra kan jennu jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko wanta nama jechootuma nama hanqata jechuudha. Waanuma dubbatanuu nama wallaalchisa jechuudha. Haala biyya keenya keessaa kan dargaggoota yoo taatan dogoggora hojjetanii balleessaa isaaniitti yoo ajjeefaman umaa miti. Haati nama dhalte garuu kaan barsiisaa gootee kaan immoo doktora goote kaan paayileetii goote akkas naa ta'e jetteeti malee lola naa deemi yookiin waraana naa deemi jetteeti miti jechuudha. Hundi keenya akka fedhaaf keenyatti deemna malee akka haayyoon keenya nuun jechuutti miti jechuudha. Har'a garuu wanta onni namaa cabsu uummanni Oromoo eessa jira? Gaafa harmeen akkasiin dhukaasnitti dhukaafamee lubbuun ishii darbu wanta gurraa namaatti hin tolle wanta ija namaatti hin tolle jechuudha. Dhaloonni ammaa kan argaatii jirru akkama yoomu magaa kana keessa kan darbinu jechuudha. Yoomi nageenyi kan nu bu'u harmeen tun yookiin garaadhaa nyaattee qabaattuu dandeessi yookiin garaa ishii hidhatteeti kan ilmoo ishii guddistu jechuudha. Garuu namni haadha ofii qabu namni haadha qabu haadha kanatti akkasiin dhukaasa dhaabbatee jechuudha. Warri dargaggoosni akka barbaadan ufaa godhan akka barbaadan dhukaasni isaanitti taabanamu. Garuu harmeen ji'a 9 guutuu garaatti nama baatte nu guddisuudhaaf jettee dararamtee dararaa hedduu keessa baatee har'a gaaf immoo ilmoon kunaaf guddate naa darbe jettee boqonnaa argattutti gaafa gadi baasanii dhukaasa itti dhukaasan maaltu namatti dhagahama jechuudha. Kana caala maali dhagaa? Yoomii nuni biyya qabna jennaa? Aamilee kamiin biyya namaa kana keessaa sigdatii kana keessaa baanii kara biyya keenyatti nagaadhaan galla jennee hawwina. Gaafa harmeen keenya akkasiin dhiigni ishii daandirratti lola'u. Gaafa daa'imman waa takka hin beekne jechuudha. Daa'imman waa takka hin beekne kan dhiigni isaanii daandirratti abbootiin dhiigni isaanii daandirratti lola'u jechuudha. Eenyutu nuuf dubbata? Namni nuuf dubbatu hin jiru. Karamitti deematii jirra jechuudha. Dhugaa honnee kootu na cabe. Waanan dubbadhu dhabe. Maaliif jennaan haati kun waa takka balleessituu miti. Qooqa ishii hidhatteeti kan dhala ishii guddifatte jechuudha. Rakkattus dheebottus beeloftus dhala ishii irratti duuteeti kan ishiin guddifatte jechuudha. Guyyuma guyyaadhaan ajjeechan inni kun immoo isa ija namaatti hin tolleef isa gurra namaatti hin dhageenye jechuudha. Haadholii irraa nuuf goraa. Abbootii dadhaboo irraa nuuf godha. Daa'imman umaa hin beekne irraa nuuf gora. Maaliif jennaan harmeen osoo ishiin jiraachuu baatte nuti lafa kanarra dhaabbannee hin deemnu jechuudha. Maaliif jennaan gochisuu kaneessaa kun maaliif irratti raawwatama haadha keenya kanarratti? Yeroo darbe Wallagga keessatti harmee akkasiin irra dhaabbatanii gaafa rukutanii gaafa ajjeesan argineera. Kun immoo harmee lammaffaa gaafa dhukaasni itti banamu dhukaasan innaa ajjeesan maaltu namatti dhagahama? Biyya kam qabna jennee aamilee horannee biyya keenyatti deemna ka?
baruma baraan guyyuma guyyaadhaan dhiiga haadholii lolaasu, guyyuma guyyaadhaan dhiiga ijoollee lolaasu, dhiiga abbootii lolaasu. Akkamiin jiraata magaa biyya qabna jennee biyya keenyatti deemnaa? Eenyutti iyyannaa? Eenyutu nu dhagahaa? Iyyi keenya kun eenyutu man nu dhagaa? Garaan nu gubatee ganama boo'ichaa, galgala boo'ichaa. Asii wanta gaariin argitu miidiyaa kana deemtu. Kara tiiktookii, kara feesbuukii, miidiyaadhuma kamirrattuu wanta gaarii, wanta sammuun keetti boqattu hin argitu. Asirraan boo achiin gadda kaan dhibamee, kaan ajjeefamee, kaan dhiigni isaa immoo dhangala'eeti kan argaa oollu jechuudha. Kanaaf akkamitti jiraata maree? Biyya keenya keessatti maaluma goonee jiraatan? Ayyoon kun waa takka balleessitee miti. Anaa nyaatu ayyootoo. Anaa nyaatu deessuutoo. Rasaa sanaa dhateenya kana ajjeesuu jechuun osoo ofii du'anii, otoo ofii isaaniitiif du'anii gaarii tureeyyu. Armee haadha goota meeqa deesse jechuudha. Kaan paayileetii goote, kaan waa hunda goote fi har'a garuu lubbuu ishee akkasiin dhukaasatti dhukaasanii dhiiga ishii dhangalaasan. Kan dhiiga ishii dhangalaase ija maaliitiin, dandeettii maaliitiin dhaabbateeti kan dhukaasa armee kanatti dhukaasu jechuudha. Sammuun isaanii dalagamoo hin dalagu. Mee akkamiin yaadeti kan haadha kana, haadha miskiina kana, haadha garaa keessaa bahee gaafa akkasiin dhukaasatti barbaadan. Ani yakka yoon hojjedhe yakki kun naa saqqalanirree. Maaliif jennaan haati kiyya bakka kana ooli mucaa koo gaafa naan jettu ani lakki haadha koo bakka kana hin oolu jechuun guddadhe kaa ishii jalatti hin abboommamu. Nuti haadha keenya keessaa balleessa nuti ijoollee ishii goonetti maaliif lubbuun haadha keenyaa darba? Balleessa ofii keenyaa hojjannetti. Yoo balleessa ofii keenyaa hojjannetti lubbuun keenya haa tartu. Yeruma sana nu ajjeesan maaliif lubbuun haadhaa baati? Maaliif lubbuun daa'immanii baati? Maaliif lubbuun haadholii baati? Erga fedha nama ajjeechaa qabanii nuti warri cubbamtoonni dhaloonni ammaa kan waa takka naannessinee yaaduu hin dandeenye lubbuu keenyaa baasan. Garuu haadha jagna meeqaa, haadha goota meeqaa gaafa akkasiin rasaasan irra dhaabbatanii ajjeesan kan sammuu maal isaanitti itti dhaga'ama? Maal abdanneeti gaafa nuti kan jiraannu? Idda haadholii keenya akkasiin rasaasatti itti dhaabbatanii ajjeesanii nuti oo abdiin keenya boruu maalidha? Armee waa tokko hin goone erga balleessa qabaanne nutu ajjeefama malee armeen maaliif ajjeefamti? Bakka kana naa deemi ilma koon jettu, bakka kana naa deemi intala koon jettu. Nuti fedha keenya waan na ta'eef erga guddannee of dandeenye akka sammuun keenya nu ajajetti malee ajaja maatii keenyaa in eegnu jechuudha iddoo of dandeesse. Namni tokko gaafa armee isaa bira jiru waggaa 18 gadi yoo taate haati kee bakka kana ol asoole siin jetti. Har'a garuu gaafa guddattee waggaa 18 ol taate eenyumtuu haadha fi na ajajamu jechuudha. Akka fedha isaatii waan isatti fakkaate hojjetaatii oola jechuudha. Bakka kana naa ooli jechuu yoo bakka kana naa ooli ilma koo bakka kana bakka gaarii naa ooli yoo jetteen bakka badaatti arguu dandeessa. Maaliif yoo itti dallanuu hin dandeessu? Guddate nama sammuudhaan ofiisaatiif of jijjiiree nama ofiisaatiif guddate hiriyoota karaarra hin jirre gorsuudha waan na ta'eef. Kanaafuu armeen tuni maal balleessiteeti? Maaluma dubbanna kakarumatti deematee jirra? Maal keenya gaa akkamuma jennee afaan maalitiin maal keessa jiraanna kaa maal qabna jenneeti kan deemnu? Kanaaf dhugaa onnee namaa cabsa kun afaanittuu saalfii, ija keenyatti saalfii ta'e, ijaan argaa saalfii ta'e, gurra dhaga'itti saalfii ta'e jechuudha. Namni nutti kolfe. Dhiigni abboota keenyaa, dhiigni haawwan keenyaa gaafa akkasiin dhangala'u daandirratti gaafa inni kun callifame borummoo kan biraatumatti itti dabalama. Iftaan immoo akkasumatti jechuudha. Tuffatamnee jirra waan na ta'eef jechuudha. Kuni garuu ani haadholii keenya, abbootii keenya, daa'imman xixiqqoo gocha suukaneessaa kana baay'eetti balaaleffadha jechuudha. Maaliif jennaan nuti warri dargaggoonni duunus homaa miti. Nuti cubbamtoota waan na ta'eef haadholiin keenya garuu waa takka hin beekan. Nurratti cabanii nu guddisuu malee wanti isaan beekan yakki isaan hojjetan tasumaayyuu hin jiru. Kan yakka hojjetaa oolu guyyaadhaan, kan waan hin taane dalagaa oolu nuti warra dhaloota ammaa ana si'i. Nama qofa otoo hin taane ofirra kiyyaa anarraa eegaleeti jechuudha. Ofirra kiyyaa gaafan kaaseenyu jedhu haadha koo osoo hin taane abbaa koo daa'imman xixiqqoo otoo hin taane nuti dhalootuma amma keessa jirrutu bakka gaarii hin oolle jechuudha. Garuu balleessa keenyaaf haati keenya aarsaa kaffaluun maaliif barbaachise? Dhugaa baay'een gadda. Waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa nuuf haa buusu.
amantaa qabdanii yaa Waaqayyo jedhaati ganamaa galgala bu'aatii kadhadhaa. Haalli biyya keenya keessa jirtu kun baay'ee sodaachisaadha, baay'ee ulfaataadha, baay'ee jibbisiisaadha. Kanaafuu Waaqayyoon gocha suukaneessaa kanaa jala nu haa baasu, gurraan illee dhaga'uu akka nu haa jibbisiisu jechuudha. Kanaaf obboloota koo viidiyoon har'a hojjedhe kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan na dhaggattaniif galatoomaa ulfaadhaa.